GMS. Jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Golden Media Service kun sagantaa taateewwan torbaniiti. Sagantaan taateewwan torbanii torbanitti al tokko kan isiniif dhiyaatu taateewwan torbanii keessaa tokko irratti fuulleffanneeti. Filannoo taateewwan torban kanaa keessaa haasawaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed mana marii bakka bu'oota uummataaf yaa'ii idilee arfaffaa irratti godhan qopheessinee isiniif dhiyeessina. Saganticha qopheessuuf kan isiniif dhiyeessu Aangosaa Kabbadaati. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Afyaa'ii fi miseensota mana marii bakka bu'oota uummataa galateeffachuun kan haasawaa isaanii eegalan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gaafilee miseensota mana marii irraa kaaniif deebii kennuun eegalanii. Rakkoolee Itoophiyaa keessatti mul'atan bu'uura irraa ilaaluutu barbaachisaa kan jedhan rakkoowwan kunniin amma waan uumaman osoo hin taane wal harkisuun rakkoowwan har'a gahanidha kan jedhan muummichi dhimma siyaas-dinagdee biyya keenyaa irratti xiinxalliin kennamuun baay'een isaanii miiraan kan guutamedha jedhan. Xiinxalliin miiraan guutame ammoo walii nama hin galchuu sababa akka hin qabaannee fi dhugaa akka hin barre nu godhaa jedhan. Lammaffaan xiinxalli shiraas ni baay'ataa kan jedhan muummichi fakkeenyaaf hidha laga Abbayyaa ni hojjanna yoo jennu xiinxalli kennamu humna ibsaa waan barbaachisuuf osoo hin taane biyya biroo miidhuudhaaf kan jedhu xiinxala shiraatii jedhan. Balbala galaanaa yookiin wadaba ni barbaanna yoo jennu rakkataniitii waan isaan barbaachisuuf osoo hin taane biyya biroo dhiibuu fi jedhamuun xiinxalli bu'uura dhugaa hin qabne yoo kennamu rakkoo sirriitti akka hin hubanne nu taasisaa dhugaa irraas nu fageessaa kan jedhan muummichi ministeeraa haasawaa isaanii kanaan rogeeyyii miidiyaa fi xiinxaltoota biyya garaagaraa keessa jiraniif deebii kennuuf waan dubbatan fakkaata. Erga muummichi ministeeraa waa'ee balbala galaanaa dubbatanii kaasee xiinxaltoonni biyya keessaaf biyya alaa xiinxala isaanii yoo dhiyeessan ni mul'ata. Maarree xiinxalli kennamaa ture baay'een isaanii shiraan kan guutamee fi fedhii Itoophiyaa kan giddu galeeffatee miti kan jedhan muummichi waa'een galaana diimaa fedhii isaa sirrii fi dhugaa irratti hundaa'e jechuun waan qabnu qoodnee waan hin qabne qooddannee waliin guddachuuf jechuun xiinxalli shiraan guutame jedhaniif deebii isaanii akeekanii jiru. Itoophiyaa keessa rakkoo baay'een jiraatuyyuu kan rakkoo babal'isu tokko seenessaadha. Seenessa qeenxee, seenessa burjaajaa fi seenessa diigumsaa biyya hin ijaaruu kan jedhan muummichi ministeeraa itti dabaluun hunduu naannoo ofii yoo dhaadhessuu, amantaa ofii yoo dhaadhessuu fi eenyummaa isaa ol guddisee yoo dubbatu kanneen biroo waliin jiraachuuf garaagarummaa yaadaa fi amantaa fudhachuu yoo baate kan isaa baay'isee leelliseef kanneen biroo waliin nagaan jiraachuu hin danda'u kan jedhan muummichi. Itoophiyaa keessa aadaa garaagaraa, amantaa garaagaraa, afaan garaagaraa fi yaadama garaagaraatu jira. Kana kabajuun barbaachisaadha jedhan. Nuti wanti adda nu godhu hin jiru. Biyya Hindiitti wal dhagahuun kan hin dandeenye afaanota 120 olitu jiru. Barootaaf garaagarummaan kun isaan rakkisaa jiraate amma garuu qaroomanii guddatanii addunyaa irratti dinagdee shanaffaa ijaaruu danda'aniiru. Kana kan gochuu danda'aniif garaagarummaa kana diinni akka carraatti fayyadamanii akka wal isaan hin nyaachifne amanuun kaayyoo waloo isaanii biyya ijaaruutti walii waan galaniifi jedhan. Nutis seenessa dharaan biyya akka hin ijaaramne seenessa naannoo keessa fara tokkoon biyya akka hin ijaaramne amanuun waloomaa fi waltumsuu wal jabeessutu nu barbaachisa amantaa jedhuun qabaa jedhan. Seenessi guddaan seenessi biyyaalessaa walitti nu qabaa kan isaan wal faallessu ammoo seenessi qeenxee addaan nu fageessaa yoo gargar baane humni keenya ni xiqqaataa kanaan ammoo ni miidhamnaa jedhan. Kana keessaa kan nu baasu wanta walitti nu qabu yaafinnuu kan jedhan muummichi ministeeraa. Dhimma rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti mul'atu irratti gaafii miseensota mana marii bakka bu'oota uummataa irraa ka'eefis deebii yoo kennan akkas jedhan. Naannoo Oromiyaa fi Amaaraa qofa kan jedhu waan ibsu natti hin fakkaatu kan jedhan mandara hunda keessatti walitti bu'insi ni jiraatu. Walitti bu'insi kunniin nama kan ajjeesu, qabeenya kan barbadeessuu fi imaloota keenya irraa kan nu tursiisan wantoota hin barbaachisnedha jedhan. Fedhiin keenya yeroo hundumaa nageenya kan jedhan muummichi ministeeraa kan dubbannus kan ifaajnus nageenya biyya keenyatti akka bu'uufi jedhan. Hanga har'aatti waggoottan 5 darban fedhii keenyaanii fi karoora keenyaan waraanni tokko yoo hin adeemsifanne kun dhugaadha jedhan. Sunis ni ka'aa ji'a 3 isin fonqolchaa kunis ni ka'aa baatiin nama nagahaa jedha.
kan biroos ni ka'a mootummaa kana salphumatti humnaan fonqolchuu nan danda'a jedhan. Yeroo san ofittisuun waan dirqama ta'eef malee hanga ammaatti kaka'umsa keenyaan garee kamiyyuu irratti tarkaanfii fudhachuuf yaallee hin beeknu jedhan. Itti dabaluun qabsoon amma bitaa mirgatti godhamaa jiruun mootummaa kuffisuun hin danda'amu. Kanaaf filannoo inni sirriin yaadaan wal falmaa, yaadaan wal dorgomaa, gaafii hawaasaa deebisuu ni danda'ama kan jedhan Abiyyi Ahimad. Iddoo garaagaraatti kilaashii yookiin meeshaa hidhachuun bosona kan jirtan nageenya hin tuffatinaa, nageenya yaa eegnu, nageenyi nuuf wayyaadhaa deebii kootii jedhan. Akkas yaa jedhan malee rakkoo nageenyaa fi waldhabdee siyaasaa biyya keessatti mul'atu furuuf tarkaanfii mootummaa isaanii fudhachaa jiru irratti ibsa bal'aa hin laanne. Garuu haasawaa akeekkachiisa fakkaatuun carraan kun akka nu hin dabarreen sodaadhaa jedhan. Armaan dura yeroo baay'ee carraa danuun nu darbeeraa kan jedhan muummichi Komishinii Marii Biyyaalessaaf hojiitti jiru fayyadamuun sirnaaf mootummaa jabaa yaa ijaarruu kan jedhan tarii rakkoon waldhabdee biyya kanaa marii biyyaalessaan ni furama abdii jedhu waan qaban fakkaatu. Waa'ee miidiyaa irrattis yaada kan kennan muummichi ministeeraa miidiyaa jechuun akka waa afuufutii jedhan. Balleessuudhaafis qabsiisuudhaafis akka afuufnu miidiyaan ni misoomsas ni diigas miidiyaa kaayyoo maaliif oolchinee kan jedhu dhimma ijoodhaa jedhan. Amma haalli miidiyaa Itoophiyaa keessa jiru jalqabdootas waan taaneef miidiyaaleen dhuunfaas bal'inaan kan jiran amma waan ta'eef icciitii kan hin qabannedha jedhan. Waan himamuu fi waan hin himamne, waan dhokfamuu fi waan hin dhokfan fi icciitii biyyaa kan saaxilu haalli miidiyaa biyya keenyaa kan amma mul'atu jedhan. Faayidaa biyyaa fi uummata kan hin kabachiifne jechuun yoo ibsan amma Itoophiyaa keessa miidiyaalee 154tti kan dhiyaatantu jiru jedhan. Rakkooleen miidiyaa kanneenii wallaaqinsa gahee isaaniitii kan jedhan maqaa amantiitiin miidiyaa erga bananiin booda siyaasa ittiin hojjechuuf yaalu, maqaa daldalaatiin miidiyaa erga bananiin booda taatee amantaa raawwachuuf yaalu. Kanaaf ammoo seerri baheeraa adeemsaan hojii irra oolchaa deemnaa jedhan. Wanti beekamuu qabu garuu rakkoon kun rakkoo biyyoota hunda mudachaa jirudha. Biyyootuma guddatanis waan qoraa jirudha jedhan. Haasawaa godhaniin ajandaa miidiyaalee addunyaa fi biyya keessaa kan ture waa'ee balbala galaana diimaa barbaaduu Itoophiyaa irrattis ibsa kennaniiru. Ibsa isaaniitiin waa'ee wadaba barbaaduu keenya irratti tilmaamni baay'een shirri danuun ibsi baay'eenii fi xiinxalli baay'een taasifameera jedhan. Yaa ta'uti miseensonni mana maree uummanni Itoophiyaa biyyoonni ollaa fi addunyaan hundi akka hubatu kan barbaadu fedhii dhugaa fi rakkoo keenya hubatanii barbaadaa jedhan. Tokkoffaa Itoophiyaan naannoo waggoota 30 duraa balbala galaanaa 2 qabdi ture. Yeroo sanatti baay'ina uummata miiliyoona 46-47 tilmaamamu qabdi ture. GDP'n yeroo sanaas doolaara biiliyoona 10 yookiin 11 qabdi ture. Waggoottan 30 booda qabeenyummaa balbala galaanaa 2 irraa wadaba 2 kireeffachuutti gadi buute. Haasawaa isaanii keessatti muummichi ministeeraa mootummaa Jibuutii fi uummata Jibuutiis wadaba isaanii kiraan akka nu barbaachisutti waan fayyadamaa jirruuf jechuun galateeffataniiru. Yaa ta'uti rakkoo keenya Jibuutiinis biyyoonni biroos akka hubatan barbaanna. Biyya kam kee waliinuu walitti bu'iinsa hin barbaannu jedhan. Nuti biyyoonni gurguddoon yoo walitti bu'an ni rifanna. Sababni isaa wadabni nuti fayyadamaa jiru tokko qofaa. Ammoo Jibuutii keessatti kaampii waraanaa waan qabaniif akka tasaa osoo waraanni walitti bananii bootteewwan keenya nadaajii fiduu hin danda'an. Mootummaan Jibuutii eeyyamee, uummanni Jibuutii eeyyamee, nutis fedhii osoo qabnu walitti bu'iinsa qaamolee biroof jecha osoo torbee tokkoof nadaajiin hin jiraanne tilmaamaa xaa'uunis yoo hin galle rakkoof saaxilamnaa jedhan. Yoo kun ta'e nuti uummata miiliyoona 120 eessa goonadha rakkoon keenyaa kan jedhamu muummichi ministeeraa filannoo hin qabnu, filannoon keenya tokko kana salphaatti ilaaluun gaarii miti jedhan. Itti dabaluun nuti kan jennu yaa irratti mari'annu seera biizinasiin yaa dalagnuudha. Qaamonni muraasni birmadummaa Eertiriyaa tuquuf jechuun nuti laga Abbayyaa kan hidhaa jirruuf birmadummaa Suudaan gaaffii keessa galchuuf miti. Humni ibsaa waan nu barbaachisuuf malee isaan akka miidhamaniif miti jedhan. Waa'ee galaana diimaas akkasuma nuti bilisummaa eenyuyyuu tuquuf fedhii hin qabnu, eenyullee weeraruuf fedhii hin qabnu. Garuu seera biizinasiitiin filannoowwan jiran fayyadamuu barbaannaa jedhan. Itti dabaluunis Itoophiyaadhaan fedhii biyyoota ollaa ishee waliin walitti dhukaasu akka hin qabnee fi birmadummaa isaanii irrattis gaaffii akka hin qabne ibsan. Haasawaa isaanii kanaanis barbaachisummaa balbala galaanaa fi fedhii Itoophiyaa qaamolee dhimmi ilaaluuf biyyoota ollaaf akkasumas dhaabbilee addunyaaf afaan dippiloomaasii ibsuuf waan haasawan godhan fakkaata. Dhimmoota ijoo waqtiilee ta'an alattis gaaffilee misoomaa miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa gaafatamaniifis deebii fi ibsa laataniiru. Qabiyyeen taateewwan torbanii keenya har'aa kan hanga ammaatti hordoftan ture. Odeeffannoo wayitawaa akkasumas sagantaalee barsiisoof bashannansiisoo argachuuf YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun toora Facebookii keenyaas hordofuun akka nu waliin taatan isin affeerra. Waan hordoftaniif galatoomaa. Torban milkii isiniif haa ta'u.
GMS